itti gaafatamna asatti. Dhannee hiikna eega hiiknee boondee'oo gara gooftaatti dhiyeessuu qabna. Waaqayyoon akka arganu mootii akka arganu bilisa akka hidhaarraa ba'an isan agarsiisnee hiiknee itti agarsiisuu qabna. Bilisni jaraa nuun daanga'amee afuun qabu jechuudha. Darbee deemee isa bakka nu buufate waaqa sana arguu qabu. Kana ta'uu dhabaannaan rooliin nuyi hojjennu yookaan hangoon nu taphachuu qabnu yookaan fudhannee sirriitti raawwachuu qabnu san raawwanne jechuudha itti gaafatamna. Gooftaa isa garbummaadhaan jara bitee jiru, isa jara hidhee jiru, hidhaa cubbuurra, hidhaa adda addaarra jara jirurraa hiiknee deebisnee nuumatu gooftaatti ta'e jechuudha isa taanaan. Rakkoon mana amantaa keessa jiru inni tokko isa kana yeroo ammaa jechuudha. Tajaajiltoonnoo ummanni waaqayyoo nuyi nama akka taane baruu qabdu. Nuyi nama. Tajaajiltoonni nama, phaaphaasonni nama, qeesonni nama, lallabaan nama, paastarii isa ta'u nama, hundumtuu nama akka ta'e baruu qabdu. Namni immoo cubbuu mataasaa qaba, cimina mataasaa qaba. Haa ta'u malee immoo nama keessaa waaqayyo immoo filata. Akkuma jara kana filatee ergee jechuudha. Hundumaa dhaqaatii naa fidaan jenne keessaa filatee ergee. Immoo ergu. Nuyi jarri filatamne kaayyoo keenya kaayyoo sanu filatee irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Al tokko tokkoon argitu gaafa filannoon ga'u biyya keessa biyya hundumaarra jara filannoodhaanii diimokiraatuwaadhaan gara mootummaatti dhufna jedhanu mootii uummannee biyya bulchina jedhanu argitu ala filannoo sana. Lafa uummanni hin jirretti karaa ijaarraa kan jedhan. Yoo na filattan karaan ijaara jedhu uummanni yoo naannoo sanarra hin jiru. Yoo na filattan kunoo dildiyaan isinii hojjedhaa jedhu bishaan hin jiru naannoo sana. Ilaala maal irratti hojjetu. Yoo isin na filattanii kunoo asuma keessatti barumsa isinii ijaara. Kunoo hospitaala isinii ijaara. Lafti kana jedhanu namni naannoo sana keessa jiru naannoo dhumti lafti jarri jedhanu sana wanta akkanaayyuu wanta raawwatamne jira. Garuu filatamuudhaaf gara sanatti deemuudhaaf isa booda hin filatamu. Meegaa akkuma jettetti haasaan keessa namatti bareeda. Gaafa si arginus immoo waan raawwachiistu fakkaata. Meegaa jedhi qaba akka si buufannee jiru. Biyya guddatan keessatti namni bakka buufate booddee biyya Ameerikaanii kanatti amma maaramii Gabreelii jedhanii kakachuun hin jiru biyya kana. Beektu miti hundumti keessan dhugaa taanaan dhugaa soba taanaan soba jedhe. Isuma wangeelli jedhu sanaamu. In kakatinaa maqaa waaqayyoo samiirratiin isin kakatinaa. Waan lafarra jiru isin kakatinaa. Haasaan keessan dhugaa taanaan dhugaa soba taanaan soba jedhaa jedha miti. Al tokko namni sobnaan namichi kun sobduudha jedhamee tuffata. Isa akka ammaa afaaniin waan danda'anis waan hin dandeenyes kanan raawwadha jedhanii yeroodhaaf keessa darbuu miti. Kanatu biyya balleessa. Kanatu uummata balleessa. Kanatu dhaloota dhufu akka biyya bulchu dhaloota gaarii kan dhugaa qabu akka hin taane kan taasisu kana. Maaliif yeroo hundumaa ijoollee keenya illee gara dhugaatti guddisnu dhugaan ilma waaqayyoo tenne miti. Ana dhugaan jedhe Yesuus Kiristoos dhugaa gara dhugaatti guddisnu ijoollee keenya. Namni dhugaa qabu yoomiyyuu hin mo'ata. Rakkoon qabu jechuun miti. Rakkoon qabaata garuu rakkoo sana humna ittiin ce'u qaba. Dhugattiin sun immoo yeroo isa eeggattee ka'uun seen oolu. Garumaa hundumtuu sobduu taane inni sabaakiinis inni lallabaan kunis qeesiinis paastariinis makuma waaqayyoo qabannee deemna malee ummata gara waaqayyootti dabarsinee achirraan ga'aa hin jirru. Of biratti daangessinee yeruma irratti waaqa xixinnoo irratti taane kana nassii godhee kana nassii godhee kana nassii godhee jenna. Lubbuun sun garuu lubbuun lamman wal qixa waaqa biratti.
ittagarsiisuu qabna dabarsinee ittagarsiisuu inni hiiknee dhaqna hiiknee jirra hidhaa cubburraa hiiknee jirra hidhaa hamaa dhukkuba hamaarraa hiiknee jirra abdii lafa kutanii hiiknee jirra isa booda eenyutti dabarsina an ergamee tan hin dhufee waaqassi barbaada waaqni keessirraa kaayyoo qaba karoora waaqayyoo inni si uume sun bilisa si baasee jira kottu bilisa bayi waaqa kee galateeffadhee gara waaqatti dabarsinee agarsiisuu qabna lubbuun sun akka waaqa argitu jechuudha kana taasisuu dhabaannaan itti gaafatamna itti gaafatamummaan immoo jira san uume irraa jechuudha isan muude irraa imaanaa nutti kennate adaraa nutti kennate irraa itti gaafatamummaa sana hangoo nuu kenname akka nuu kennametti qabnee kunoo yaa gooftaa koo jennee akka garbicha isaa meetii yookaan warqee gooftaa isaa fudhatee dhaqee ittiin buusee nagadee inni 5 kennameef 10 inni 2 kennameef 4 buufatee dhufee waaqa isaa gammachiise san kunoo yaa waaqayyo ati deemte natti kennatte kunoo akkanan ture akkana buufadheera ammana ture lallabee ammana buufadheera jennee isatti dabarsinee agarsiisuudhaaf isa fuulduree dhaabbachuu nu barbaachisa ummata gara kanatti fiduu qabna namoota badanii jiran namoota cinqii keessa jiran namoota rakkoo adda addaa gidira adda addaa keessa jiran abdii kutanii jiran waaqni jararratti kaaroo akka qabu hundumti keenya lallabuu qabna jechuudha abdiin kutinaa jabaadhaa waaqayyoo karoora tokko malee isin hin uumne mee yoo dandeessanii jilgeeffadhaa waaqayyoo keessan dura garadhaa maal inni hidhamaa hiika jennee malee kana agarsiisuu malee Yesuus Kiristoos arree irraa fi ilmoo arree sanarraa dhimma qabaatee miti ilma namaa isa waggaa dheeraadhaaf hidhamee aangoo seexanaa jala bitamee ture ilma Addaam bara 5,500 diablos jala hidhamee ture hiikuusaa kan itti agarsiise jara abdiidhaan isa eegaa turan sana kan itti agarsiise hiikamtaniittu kanaan booddee jedhee gara gooftaa gara isaatti fidate nama ta'ee nama nu godhe gooftaan keenya Amaanu'eel jedhamee nu wajjiniin ta'e galanni isaaf haa ta'u kan akka isaa nama jaallatu eenyu karoorri waaqayyoo nurratti qabu jaalala duwwaadha kanaaf gara keenya dhufe foon keenya isa tuffatamaa kana gifti keenya maaramii irraa dhalatee uffateetu mul'ate annari baal tokko eenyu namichi kun eenyuun kana galateeffattan yennaan ilma Isseey ilma Daawitii sanatti dhufee jedhani sanyii lakkaa'uufi maaliif ilma Isseey ilma Daawit jechuu barbaachisa ilma maaramii jedhanii maannis achuma irratti dhaabbisu gara boodatti lakkaa'anii sanyii eenyuuti ilma Abaluuti amma aadaa Oromoo keessatti eessaa dhalattee eessaa dhuftee jedhee garuma booddeetti dhaqee of lakkaa'a miti asirraan dhaladhee wal gaafatee maaliif waan baay'eedhaaf barbaachisa walaala gara boodatti dhaqee gaafatu namni fira isaa fuudhuu iyyuu danda'a yoo wal iyyaafachuu dhabaate isuma akka maal wal gaafachuun kun maal barbaachisaa maal wal lakkaa'uun kun maal barbaachisaa nuun jedhu ala nurra ga'uudha akkana kan jedhanu malee matsaafa kana keessa abaluun dhalshee jedha ilma Daawiti jedha akkanuma irratti iyyuu idda Isseey irraa kan dhufe mooticha isa Beetlehemitti dhalate jedha maaramii boodarra illee dhufe maaramiin boodarra ibsa iyyuuti dhaqeessa sana ibsa gara boodaatti dhaqee jechuudha sabni keenya abaluurraan dhalatee jedhee yoo fide rakkoon isaa eessa jira re seenaa barreeffatee ta'a eessarraa kaatee eessaa dhuftee kee agarsiifachaa deemna namoonni tokko karaa siyaasaatiinis haa ta'u karaa seenaa barreessuutiinis haa ta'u kanarra darbanii kan deeman namichi eessaa akka dhufe namichi maal akka ta'e hundee kamirraa akka barreeffame barreessuu dhiisanii hojii abaluutu kana hojjete jedhanii dhuma kaa'u abaluun sun eessaa dhufe eessaa dhalate naannoo kamitti dhalate ganda kamitti dhalate maan barreeffamu kun gandummaa miti
kun gadafuu miti of beekuudha self identification self realization isa jedhan of beeku isarraa ka'aniiti namni of beeke sun eessa akka ka'e beeka eessa akka deemu beeka isa of beekne kanayyuu fannoo Yesuus Kiristoositti gaafa amannee jennu of beeknee of mirkaneessineer ክርስትናም moo irratti dabalanna jaalalam moo irratti dabalanna jechuudha jaalala dhugaa irratti dabalanna jechuudha dhugaa amantaa jechuun kanuma waan biraa miti dhugaatti amanu jaalalatti amanu dhugaan eenyu Yesuus Kiristoos jaalalli eenyu Yesuus Kiristoos isatti amanu hojii gaarii hojjechuutti amanu abboommii waaqayyoo kanuma inni kakuu haaraa suni of waaqayyoon kee jaalladhu jedhe riyaa kee akka ofiitti jaalladhu jedha hedal of hin jibbine jechuudha akka ofiitti riyaa kee jaalladhu jedhe gatii kana of baruun of beekuun barbaachisaadha jechuudha of beekne isan boodoo namoota naannoo keenya jiran an kan waan naa ta'u waan gaarii naa ta'u barbaadu abaluudhaaf isin barbaachisa jennee walii yaaduu jechuudha kana wangeelli kan nu barsiisu dogongoraan namoonni akka fedhii jaraatti akka siyaasa jaraaf deemutti akka tolutti seenaa walii gadi borcanii waan waaqayyoon hin jenne akka jedhe taasisanii deeman addaan baasnee ilaaluu barbaachisa of dagachuu hin barbaachisu kara biraatiin hoo eega of barree booda anangoo qabaa ilaala abalurraan dhufee abalurraa seenaan koo kan eega jennee baayoograafii isa jedhanu sana maaliif akkam eessaa akka dhufe maaliif Yesuus Kiristoos eessaa akka dhufe tokkoon Maatiyos boqonnaa tokkorra dhaqxan dhaloonni Yesuus Kiristoosii kana jedhee kaa'eetu abalurraa abaluu dhalate jedhee kaa'eetu jira arra hoosaanaa kanatti illee hilmassay irraa kan dhufe hidda sanarraa kan dhufe ilma daawiti kan dhufaa jiru jedheetu garbuudhatti dhaqee ala gammachuu kanallee isa dhaqee waama gara boodatti dhaqee jechuudha seenaan ala barreessamus akkana ta'uu qaba namni tokko eessaa ka'ee isa booddee gara kiristaanaatti alla dhufnu dooktarii yoo taane piroofeesarii yoo taane hangoo yoo qabaanne qarshii yoo qabaanne humna yoo qabaanne maal hundumaayyuu yoo qabaanne yaa waaqayyoo kan keetii an ofiif miti an ofiin kanarratti hin baane eegumsa keetiin tiksee keetiin jabeenya keetiin hin as ga'e yaa waaqayyoo galanni siif haa ta'u jennee waan qabnu sanarratti dabarsinee waaqa fuuldureettaan qullaa koon gara addunyaa kanaa dhufe qullaa koon immoo bahee deema ala addunyaa kanarra gadhiisee deemu kun hundumtuu siin ta'e yaa waaqa galata kee jennee immoo isaan waaqayyoon galateeffanna galata waaqayyoof yeroo hundumaa dhiyeessan jechuudha galanni isaaf haa ta'u kun of baruudha isaan booda maal ta'e gara Yerusaalemitti deeme gara Yerusaalemitti deeme ala deemu sanaa ijoolleen isa galateeffatanii daa'imni isa galateeffatu hoosaanaa baariyaa maqaa waaqayyootiin kan dhufu kun galateeffamaadha fayyisi yaa gooftaa amma nu fayyisi amma bilisa nu baasi amma nageenya nu kenni jedhanii harree ishee hidhamtee dhufte sanaa hidhamtee turte sana hiikanii gara isaatti fidani harree eenyuyyuu laaleen hin beeku hidhamtee teessii turte isa booddee gaafa gooftaan barbaada jedhamu ilaala gaafa gooftaan dhufee irran ta'a jedhu maal yaa waaqayyoo jedhan yaa gooftaa ati miti harreen ati irra teessullee qaamni kee irratti boqote eenyummaan kee irratti mul'atellee kabaja qabdi qooyi qullaa irran teessu jedhan uffata irra ka'an ittuu isan uffata jara baasanii nu qullaa attafu nu wayyaa ati ulfaadhu ati kabajami jedhanii kabaja isaa harree sanaaf kenname lakki eenyuuf kenname harree sanarra isa taa'ee jiruuf kana duwwaa miti harreen ati irra teessee jirtullee lafarra deemuu qabdu jedhanii uffata jara karaarra tafanii harreen sun uffata sanarra deemte maal harreettiin akkam gammaddi waan argite hin beekne gurrisee galata dhaggeeffataa siif achiin hoosaanaa jedhanii harreettiin kabajni ishee eessaa jalqabe eega gooftaan ishee barbaadee jalqabe eega hidhaarraa hiikamtee jalqabe ilaala isa booddee harreettii eega gooftaa ishee irra taa'ee booda
Yesus Kristos irra taa'ee booda ulfina argatte. Nu qeessonni ulfinni keenya amma gooftaan keenya nurra jirutti, amma kaayyoo isaa eegnutti, Phaaphaasotas, diyaaqonootas, tajaajiltoonni mana Waaqayyoo amma ergaa amaanaa Waaqayyoo nutti kenne kun galmaan geessisnutti maal dhabdani, maal nyaattu, eessa boqottu, maal uffattu, akkam taatani jedhee naannoo Yesus Kristos kan jiru kan isatti amane hundumtu akka ija isaatti akka harree kanaatti tajaajiltoota Phaaphaasoota qeesota kabajata. Rakkoon dhufu garuu kabaja sana ala arginu, kennaa sana ala arginu. Kennaan kunis kanuma kooti, uffanni kunis anumaaf iyyuu afatame, faarfannaan kunis kanuma kooti jennee faarfannaa Waaqayyoodhaaf dhiyaatu ilaala. Isa nurra jiruuf dhiyaata, nuuf miti. Nu akka harreetti baanneetu jira. Nuuf dhiyaata, abeeti gabbaan nyaalu yookaan naaf ta'a, hin mala, naaf ta'u mala, maal eessa jira ree jennee yoo jenne sirrii miti jechuudha. Dogongora cimaadha jechuudha kun. Sirraachuu qaba kun. Maaliif? Ala waliin dhufnee Waaqa galateeffannu galanni kan Waaqa ta'uu qaba. Ala baay'ee yeroo kan fudhannu wal galateeffachuu irratti. Maqaa olii ijaaruu, baakgiraawundii ofii ijaaruu. Oddoo isaa miti sun manni Waaqayyoo ulfina Waaqayyoo lafatti mul'isnu malee ofiin of tuulummaadhaan eenyummaa keenya baasnee kan itti agarsiisnee uummata irratti beekaa kana baratee kana ga'ee asiin bahee achiin bahee jennee ofitti tuullu miti. Eenyu keenyayyuu akka harree sanaa hidhamnee daaraa yookaan biyyoo nyaachaa kan jiraachuu nurra tura. Waan nun galleen dhuguma Rabbi Waaqayyoon garuu fedhii gatii nurraa qabuuf lafa tuffatamnee jirru sanarraa kaayyoon irraa qaba jedhee nu fidee jira. Irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Tajaajiloon hundumti keenya. Galata dhageenyu sana dabarsinee Waaqayyoof siifa ta'u kan keeti kunii jechuu qaba. Kanatti namoonni baay'een gufatanii afanii jiru. Gufachiisnee irra namoota baay'ee cubbuu qabna. Kanaafuu qalbii keenya jijjiirrachuun isaa galuu qabna. Nuyi hundumti keenya jechuudha tajaajiltoonni karaa kanaati. In galateeffatan harreettiirraaf ilmoo harree irra taa'ee deemee jedha. Maal jechuudha kuni? Ala jedhamu. Hiikaan isaa waan lama qaba. Kakuu harreettiirra taa'umsaa duraan dursee harree sanarra taa'umsaa kakuu moofaa sanarratti kan ture bara kakuu moofaa sanarratti addunyaa bulchaa kanan ture ana kan cubbuu hojjete hindu'a kan jedhe abboommii kudhanan sana kanan kaa'e ana ala namni abboommii kudhanan sana cabsee jedhu lamsiin gaafa dhannasaatti ba'ee jedhu aarsaa gara Waaqayyootti fidee gaafa dhiyeessu kan aarsaa sana fudhatu ana abbaa koo hafuura qulqulluuti sadan Waaqa tokkichaa waaqummaa kootiin ana aarsaa sana kan fudhatu ana amma immoo jedhe irraa immoo bu'ee ilmoo harree irra taa'e kanaan booda immoo seera haaraa harreen sun waa irratti hin fe'amne eenyuyyuu irra hin teenye ilaala ilmoo harree sanarra immoo gaafa ta'u oriitii kana seera oriitii kana keessaa isee baate seera kakuu moofaa sanarraa gara kakuu haaraatti isin dabarsaan jira. Kakuu haaraa kanaan amma booda deemtuu jedhe. Inni ba'aa isinitti ta'e sun inni hoolaa fiddanii dhuftan. Inni gugee fiddanii dhuftan cubbuu keessaniif. Dhiiga dhangalaasuuf dhiiga horii fiddanii dhuftanu kanaan booda inni nafee jedhee harree sanarraa bu'eetu gara ilmoo harree irra taa'uu jalqabee jechuudha. Seera isa sanaanatu isinii kaa'ee hin dandeenye waggaa 5,500 hidhaa keessa turtanii amma kana keessaa ba'aatii kottaati immoo isee kana eenyuyyuu kan irra hin teenye kana
isee haaraa kan gara sanatti ceetu jedhe maaliif of geessaa jira ka mootii miti harreerra kan taa'ee dhufu akka seera jiraatti ala mootii godhatanii uffata irra buusan innis isaan booda kanaan booda bulchuu dhaqa miti Yesuus Kiristoos bulchuu dhaqa lafa bulchuu dhaqa eessarra taa'ee fannoo irra taa'ee bulchaa fannisamee bulchaa hidhamee nu hiikuu dhaqa du'ee nu fayyisuu dhaqa bilisa nu baasuu dhaqa mootiin bilisa nama baasa miti amma gara bilisaatti ummata isaa diabloosii sana mo'atee isa cabsee isarraa ummata isaa fannoo irratti bilisa baasee dhaqu the Passion Week yookaan torban gaddaatitti dhufaa jira galata kana booda namaaf akka namaatti gadda keessi isaa garuu akka namaa abdii yeroo hidhaan addaam kanaan booda citu walaantummaan seexanaa lubbuu uummataa irratti inni jiru kanaan booda dhaabbatu seexanni mirga isaa kan irraa dhabu hangoo isaa kan ittiin dhabu guyyaa Yesuus Kiristoos wal ka'ee lafarraa wal ka'ee samiirraa gadi ta'ee fannoo irratti fannifamee ilmoo namaa ilmoo addaam hundumaa addunyaa irra jiru kana fayyisaan addunyaa yeroo inni itti fannisamu gara sanatti deemaa jira laala galateeffachaa gara sanatti gala galateeffachaa gara rakkoo sanatti gala kanaaf dhufe namni inni kaanii jiraachuudhaaf dhalata Yesuus Kiristoos garuu jiraataa bara baraati duudhaaf dhalate duuti isaa garuu hunda keenyaaf jireenya kan nu kennudha galanni isaaf haa ta'u fayyisuudhaaf kanaan booda fayyisa dhiigni isaa dhangala'ee jechuudha dhiiga isaa lolaasee kan uummata bittaa garbummaa bittaa seexanaarraa kan baasu yeroo isaatti deemaa jira kanaaf hosaanaa jedhanii kanaan booda kakuun moofaa inafe afeera gugee baattanii dhufuun inafe jibicha baattanii dhufuun inafe hoolaa baattanii qabattanii dhufuun inafe mana waaqayyoo keessa mana daldalaa mana nagadaa gochuun inafe kanaan booda birrii keessan qabeenya keessan qarshii keessan irratti baasuun inafe kana booda inna gadina eessa galaa karaa Yerusaalemii dhaqeetu gara mootummaa isaa gara abbaan isaa yeroo hundumaa itti galateeffatamu gara maqdasaa sanatti galee miti faarsaa Daawit 24 lakkoofsa 6-9 irratti faarfannaa Daawit jechuudha lakkoofsa 24 lakkoofsa 6-9 tti isin jarri taayitaa qabdanuu jarraan goorra jirtanuu makwaaninti jarri jedhamtanuu balbala keessan banaa ajara gaatti dhaqee balbala keessan mootiin kabaja qabu dhufaa jira balbala keessan banaa fi jarri immoo maal jedhu eenyunni mootiin balbala nu ittiin bannuuf kun eenyu jedhu mootichi inni gara isaatti dhufaa jiru balbala keessan dhufaa jiru inni waaqayyoodha inni isa humna qabu isa cimaadha isa sochoosuun eenyuyyuu hin dandeenye mootiinsa banaa fi waaqa dhufaa jira waaqaaf balbala banaa mukwantoon jarri taayitaa qabdanu jarri aangoo qabdanu
jarrabbaa taayitaatu fi hin jettanu jarrabbaa beekumsaatu waliin jettanu balbala keessan bana balbala naphee keessanii bana gooftaatu dhufaa jira bana jedha kana jedha seerri bataskaana keenya ortodoksii tawaahidoo kana jedha bana balbala keessan hin cufatinaa kanan boodde jedha hin gaafatu ummat منو وتوزنتو نقص سبحان منو وتوزنتو نقص سبحان منو موتين إني قالته فمقول إنو جنني قافت أمني قافني قرمك نسا سلتي قالوا إنو بلبلك أبنا جد إني بلبلنا بنا سنين جد شاجرو واقعيونا موتي موتو داتي أوما الدنيا كناتي بلبلك سنبنا في diyaaqoniin gara bakkeetiin dhufee qeesiin gara maqdasii keessa dhaabbateetu kana dhaggeeffachin bana sabooddee ግባኤ ንጉሠ ስብሐት ግባኤ ንጉሠ ስብሐት ግባኤ ንጉሠ ስብሐት ግባኤ ንጉሠ ስብሐት እየጋሌ ዋቃ ጋላታ ጋሌ ጎፍታ ጋላታ እየጋሌ ጎፍታ ጋላታ ጋሌ ሞቴ ጋላታ ጀረሚጋ ኮቱ ገሊ ገረ መቅደሲ ኬቲ ገሊ ገረ ቴሶ ኬቲ ገሊ ጀረኒ በልበላ መቅደሳ ሰነበኑ balbala laphee keenya eenyu bane amma cubburraa of eeguudhaaf laphee keenya banneerraa nuguusni mootiin kun akka mana keenyatti galu laphee keenya qollofamee jiru cufamee jiru sana bannee yaa Waaqayyo ati duraan kan turte addunyaa kana kan uumte ilma keessa dhugaa Yesuus Kiristoos kan nu ergite nu fayyisuuf jettee موتي موتوتا غوفتا غوفتوتا كنتي الدنيا رتي يسوع كريستوس إن كان رجيته علمك فيسا الدنيا تمنيرا لبى كوسي سابنيرا كنو كنام بودا لبى كوربو كتي أجرات أفورا كوربو كتي أجرات كنام بودا أكا أرهي أمتى ترتهي كمتى سنا أتيكوتو يسوع كريستوس كنام بودا سبات إنجرات جنة لبى كينيا بنيرا kana nu gaafata guyyaa irraa hoosaanaan guyyaa fayyaati laphee keenya banu Waaqayyo wanti jedhe haa ta'u inni jireenya koo ajijjiiru jechuudha alaa Waaqayyo gara keenyatti galu gara sammuu keenyatti gara laphee keenyatti galu isa booddee yaadaan isa bittinnaa'ee jiru kanan buusaa kanan kaadhaa yaada jedhee jiru sana boqota saganamaa galgala nu dhowwu sana kana qabnee kana guunnaan kun itirrate isan jenne sana nagaa of keessaa tasgabbii of keessaa dhabnu sana mootiin keenya gatiin wajjiniin jiruuf kana booddee lubbuun keenya lapheen keenya tasgabbooftee nagaa argattee jiraatti galanni isaaf haa ta'u balbala banuufi barbaachisa maaliif balbala naa banaa jedhe inni koo balbala cufame keessa galuu danda'a utuu balbalan bane utuu balbalan tumin isa cufame keessa balbala cufame mana cufame keessa galuu danda'a inni suni mana namni ijaareedha mana namni ijaare daangaa namni kaa'e darbee deemuu danda'a inni kun garuu waan laphee keenyaati isatu nu ijaare miti garuu fedhii keenya eeggataa jechuudha mirga keenya nu eegeetu yoo nafeetanii gara keessan dhufee gara laphee keessanitti buleetanii an kanaan booddee jireenya keessan akka gammaddanii jiraattan isin taasisa maatii keessan jireenya keessan baatanii galtanii keessan isin eegan jedha galanni isaaf haa ta'u
eeyyama keenya laphee keenya bannuuf hangoo qabna jenne beekumsa qabnaa jenne qabeenya qabnaa jenne waaqayyotti dabalamuu dhabaannaan homtuu eessayyuu hin ga'u. Utuu beekumsa qabanuu utuu qabeenya qabanuu utuu hangoo qabanuu haalan taaneen badii addaa kan badanii kan nama gaddisiisan baay'ee jiru. Waaqayyoon adursinu isa ala dursinu waaqayyo waan hundumaa nu taasisa waan hundumaa nu raawwata. Laphee banachuu barbaada. Yeroo ammaa argitanii baay'ee na dhibaa gidduu kana jireenyumtina bataskaana isaa keessa jiraannee yeroo hundumaa namoota gara isaatti fiduu mannaa gara keenya irratti waa isa hidhame hiiknee anatu si hiike jennee bataskaana soddoo hundumaa irratti oddoo sarviisii kenninutti oddoo waaqayyoo fudhanne galata isaa galuu fudhanne qineen keenya wal faarsuu duwwaa ta'e walaloon keenya kan wal faarsu duwwaa ta'e sagantaa waaqayyoo keessatti wal faarsuun oddoo fudhannaa abbaan isaa nutti dhufee kunoo haree kan baase dhukkuba koronaa kanaan illee hareen babaamee kana keessa anna kabachiistu jedhee waaqummaa koo ibsitu jedhee jaalala koo ummatatti ibsitu jedhee kaayyoo nan ummataaf qabu jaalala an jaalala kan ta'e ummatatti ibsitu jedhee tan mana koo banee isin galchee isin mana koo keessa ummata baastanii artanii baastanii oddoon irratti galatoomuu qabu galata koo ofii gootanii anaan hin ta'u naan jettanii jirtu mee qoyyaamee baatii isini maskiida keessas bataskaana keessas cherchoota adda addaa keessa utuu isin hin jiraatin akka mana isaatti galee waaqa ta'uu koo akka na waaqeffatu ummanna isinitti agarsiisan hin jedhee kunoo dhukkuba koronaa kanaan manatti nu haree hunda keenya hundumtuu yaa waaqayyo jechuu jalqabe masarraa mootummaa kaasee amma mana tokko keessatti hundumtuu yaa waaqayyo jedhama. Sabaakiin barbaachisu jechuudha lallabaa sin barbaachisu qeesii sheekii sin barbaachisu paastarii sin barbaachisu jechuudha. Amma yeroo argitanii maaliif hangoo isaa fudhanne kaanu kanaan dura of mul'isuu ta'e waaqayyoon dhoksine jaalala ta'uusaa hundaan walqixxaan ummata isaa walqixxeedhaan akka inni tajaajilu akka inni hundumaa halkanii guyyaa heegu tiksee keenya fayyisaa keenya ta'uusaa agarsiisuu dinne walxaxne fedhii fooniitu iyyuu walxaxe fedhii foonii fi fedhii waaqaa waliin xaxneetu akka tsaafti fariisaawii jedhaman illee jara fariisaawii san maali galata kanan callisiistu akkamitti kana galchitu maaloodha jechuu jalqabne kun sirrii miti jechuu jalqabne wal qooduu jalqabne jalqabuu duwwaa miti itti baay'ate lubbuu keenyatti hin deebinaa laata hin hubannaa laata yeroo kana hubannee yoo waaqayyo yeroo kanarra nu dabarse fooyyofnee gara mana maqdasa isaatti hin deebinaa laata of jijjiirree hin deebinaa badii keenyarraa balleessaa keenyarraa barumsa fudhannee dhiifama isaa argannee itti deebina moo alatti deebinus akkuma kanaan duraa wal qoodu sana anas si beekaadhaan walaantummaadhaan anatu beeka anatu si hiike wanan jedhe malee fudhachuu wantan si kaa'e malee qabachuu hin dandeessu jennee waaqa irraanfannee angoo nuu kenname ijoollee koo naa eegaa oolota koo naa eegaa isa jedhame san akkuma oolaa sana nuu uumne jechuudha itti agarsiisnee namoota meeqa gaddisiisnee jira yeroon kun nu manatti nu gashee waaqayyoon jiraataa ta'uusaa waaqa dhugaa ta'uusaa kan itti agarsiise galanni isaaf haa ta'u karaa tokkoonis karaa biraadhaanis waaqayyoon barsiisa
keessaa nu baase kuno garuu aree ala baasummoo ummata isaa laphee keessa tokkorra bulee jiraate afuura ummataa keessa galee jiraate hundumtu yaa Waaqayyo jedha ala bulee galu ala bulee alkan sun bari'uuf jira dhuguma baree jedha maaliif du'aatti jira balbala isaarra duuni ga'ee jira kan koronaa tajjeesaa jira fixaa jira dhuguma yaa Rabbi an jira jedhee walii yaaduu jalqabe kaam maatiin wal jaallachuu walitti sassaabamanii ijoollee nagaadhaa waliin jechuu ijoollee nama dhalattellee abbaanii faatillee aammatanii akka dhunganne yoo iddoo biraa ga'anii deeman kobaatti lakkinan dhungatina jedhanii kobaatti of shakkuu dhufe of sirreessu yeroo of sirreessuuti yeroon kun jara du'anii dhuguma keenya hin gaddina addunyaarra gara nama kuma tokkoof dhibba tokkoof sagaliitu amma wanaa kan du'ee jiru addunyaa kanarratti hin gaddina Waaqayyo mootummaan isaa bal'aadha oddoo boqonnaa jaraaf kennu kan dhibamanii jiranu yeroo ammaatti miliyoona 1.7 addunyaa irratti yeroo ammaa jechuudha dhibamee jira hundumti kun qabamee jira Waaqayyo fayyaa kennuuf Waaqayyo fayyisuu hundumaa ummata isaa nun immoo nu haa eegu amma dandeenyetti immoo wala qarqaaru yeroo amma wala iyyaafannu mana cufatee kan taa'u kan waan qabaanne baay'ee jira biyya keessumattu manatti galaa jenneeni mana taa'aa jenneen malee kan mana hin qabaanne meeqa jira biyya keenya keessa beekna waan nyaatan kan hin qabaanne guyyaa kaatanii waan argatan nyaatanii kan bulan meeqa jira jara wal yaadachuu wal gargaarree amma danda'ametti ala kennitanii immoo nyaachistan wanasi nyaachise jettanii riipoortii dhiyeessuudhaaf miti hiyyeessan gargaare jettanii riipoortii dhiyeessuudhaaf miti amma isatu baay'ate nama lama nama sadii gurshaniitu 1,000 gurshee jedhaniitu riipoortii kan gabaasanuuf baay'ate soba baay'ate saamanii seera malee hiyyeessa boossisanii hiyyeessarraa saamanii fidanii nama 50 nama 100 walitti qabanii immoo afaan diddibanii waanuma nyaatamu akkuma nyaata quufuu miti afaanuma diddibu akkuma fooniidhumaan fuunfatan godhanii kunoo abaluun hin nyaachisa qalee nyaachisa kunoo akkana godha jedhanii immoo galateeffachuu inni sanatu nyaachisa yeroo akkanaanatu nyaachisa jedha Waaqan nyaachisaa jira Waaqan nyaachisa jedhe dabarsi ofirra dabarsiti Waaqayyoon agarsiisi waan hojjettu waan gaarii san hundumaa Waaqayyotu hojjete jedhe maal dandeenye hojjennanu inni abbaa qarshii inni abbaan goguun hospitaala rafee jira miti meeqan du'aa jira miti walitti jimlaadhaan walumatti owwaalamaa jira miti uummanni nama galanni hundumtuu Waaqayyoodhaaf haa ta'u galanni hundumtuu fayyisaa addunyaadhaaf haa ta'u waan inni taasiseen as geenyee jirra keenya miti Hoosaanaa amma fayyisi jennuun ika yaa gooftaa ati amma fayyisi jennuun hin fayyisan hin beekan fayyisu in challi sabiti al tokko ala galattanu maalo jettanii aluma kadhattanu numa challi sabiti al tokko beekaa rafa isinuu maalo jettu inni numa rafa beekaa rafa arafu malee garuu suma wajjin jiraadhaa dhiistanii sadammaqe kan biraan barbaadettanii dhaqina ala ka'u qilleensa sana dhaabbisuu danda'an galanni isaaf haa ta'u yeroo hundumaa hin raffisna al tokko cubbuun keenya Waaqayyoon hin raffisa Waaqayyoon akkan hojjenne wanti nu yaadaa foonii yaadaa jiru haala fooniitiin yaadnu sun wanti sun malaamaltummaadhaan yaadnu sun yoo jiraate yoo seera malee wanti yaadnu sun yoo jiraate abboommii Waaqayyoo cabsuudhaaf yaadnu sun yoo jiraate irrafa Waaqayyo beekaa rafa irrafa ala sana bidiruttiin asii achi jetti gaa lubbuun keenya si'atti jetti boqota dhabdi hin kaannaas dhaannaa achi dhannaa maaloo jenna maal murtiin hin argamu rakkoon keenya ni kamu asuma achi kaanna ala kaannee dadhabneetu maaloo yaa Waaqayyo jennu dammaqsine jechuudha isatti ala deebin inni maaluma sana jedheetu qilleensa sana callisi jechuu danda'a galanni isaaf haa ta'u waan nu hin danda'amne isaaf hin danda'ama tamana
tamanuu nu barbaachisa. Abidda keessaa nu baasuu danda'a. Galanni isaaf haa ta'u. Dadhabaa jabeessuu danda'a. Dhukkubsataa fayyisuu danda'a. Jaamaa akka inni argu taasisuu danda'a. Isan dhageenye gurra qabaa dhageenye sana akka dhaga'uu goosisuu danda'a. Ilmi Waaqaa dhugaa kan ta'e Yesuus Kiristoos. Boqota laphee keenya nageenya jireenya keenyaati nagaan isaaf haa ta'u. Bataskaanni keenya Ortodoks Tawaahidoo kana barsiisti. Kana barsiisaa nuun jedheetu dhaqaati jara hidhaman hiika kan nuun jabe kanaaf. Kanarratti yaada ofii dabalatanii haala adda addaatiin sagalee Waaqayyoo waliin makanii yeroodhuma kanallee hukumni kun Waaqayyoon kanaaf nutti fidee maaliif nutti fide jedhanii Waaqayyoo abbaa ama akka ta'e kan ajjeesu murtiin isaa sirrii akka hin taane kan ibsanu namoonni baay'een jiru keessa isaaniitti jechuudha. Sirrii miti kun Waaqayyo abbaa dhugaa sirriin isaas seerri isaas murteessaa murtee kan beeku isa qulqulluu isa baddeessaa badii qabu wajjin kan ittiin murteessinedha. Abbaa jaalalaati. Kaayyoon isaa keessumattuu ilmu harree irra akka taa'e kakuu haaraa kana keessatti jaalalaan waan hunda raawwadhaa kan nuun jedhe. Inni illee jaalala isaa amma fannoo irratti fannisamee qulqulluu lubbuu isaa qulqulleettii foon isaa irraa addaan amma baasutti kan nu jaallate. Kanaaf hundumti keenya isatti amannu fayyisaaniin fayyisaan mallee fayyisaan addunyaa amma fayyisii yaa gooftaa amma fayyisii akkuma jenne Hoosaanaa baariyaa maqaan isaa galatoo. Hoosaanaa baariyaa Hoosaanaa Hoosaanaa baariyaa Hoosaanaa baariyaa Hoosaanaa Hoosaanaa baariyaa Hoosaanaa baariyaa Hoosaanaa baariyaa Hoosaanaa. Galanni isaaf haa ta'u amma Waaqayyo nu haa fayyisu. Kan nu kakaasee nu jalqabsiise immoo nu xumursiise galanni Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluuf haa ta'u. Kananni irrisetti immoo guutee isa baranne kanarratti immoo Waaqayyo nu barsiise kanarratti immoo firee lubbuu jijjiirrannaa nissahaattiin gallu isaa wajjin kanaan booda jiraanna jennee ittiin murteeffannu murteessuuf itti amanuu duwwaatu hin ta'in isaa banneen immoo hojjennee firee 30 60 firee 100 firee amantaa waan gaarii akka agarsiisnee booda irratti ijoollee kottaa isin natti amanantanii waan gaarii kana hojjettanii jirtu mootummaa koo isinii qopheesse kana kunoo kottaa dhaalaa nun jedhee sagalee jireenyaa kana immoo nu dhageeffachisiisu faarfannaa keenyaaf galata keenya hundumaa Waaqayyo nuuf haa simatu.